Bagageessan bagagee baga ayyaana yaadannoo du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2017 singee. Ejen manni uffata aadaa mootii diizaayinii gatii madaalawaaf qulqullina guddaaf kan hunna simboof miidhagina faaya Oromummaa kan ta'edha. Marri manni uffata aadaa mootii diizaayiniiwwan haaraa ta'an mimmiidhagoo fi babbareedoo garagaraa bifa miidhagaa ta'ee fi bifa dansaa ta'e isiniif dhiyeesseera. Ejen yoo cidha qabaatan feetan kabaja ayyaanaa sirnoota garagaraa qabdan irratti sinfaayuuf qophiisaa xumuree sin eegaa jira. Marri kottaa ajajadhaa gatii madaalawaadhaan bitadhaa feetan kireeffadhaa akka fedha keessaniitti isiniif hojjechuun sin miidhagsina. Miidhaginni keessan nuuf gammachuu keenya yaada keessan kabajuun amanamummaa keenya ni mirkaneessina. Filannoon keessan mana uffata aadaa mootii diizaayinii haa ta'u. Iddoon argama keenya magaalaa aadaa siinaa duudhaa qabdu magaalaa Asallaa lakkoofsitu baankii Abisiiniyaa gubbaa mana maxxansa maatii cinaatti ni argamna. Akkasumas lakkoofsi 2 gamoo Kadiir Amaan mana dhadhaa kofalee fuulduratti ni argamna. Odeeffannoo dabalataaf bilbilli keenya duwwaa 921 34 duwwaa 963 yookaan duwwaa 962 40 heloo yoo jettan argachuu dandeessu. Aadaa keenyan boonne hojii keenyan of cimsaa aadaa keenya haa guddisnuun aadannoo keenya mana uffata aadaa mootii diizaayinii nu filattu malee nun dorgomsiistan. Ayyaana gaarii. Filannoo keessan mana uffata aadaa mootii diizaayinii haa ta'u.